ila waaqasa guddaa ta'e kana waaqasa hunda danda'u kana kan deesse maarre yoo du'aa kaate maaliif nama ajaa'iba akkamitti nama ajaa'iba. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundumti keessanuu lafaaf bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan hundumti keessaniyyuu baga guyyaa har'aatiin geessanii egaan arjummaa fi dhiifamni Waaqa keenya aarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenya Itoophiyaa akkasumas illee ijoollee Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtan hunduma keessan nuuf haa eegu. Kan rakkate rakkina nuuf haa baasu, kan dhukkubsatee sireera jiru bakka cabalaa jiru mana isaa taa'ee kan rakkatu kan dhiphatu hunda isaanii Waaqayyo akka gaarummaa fi eeyyama isaatti rakkinaa fi dhiphina isaanii dhukkubbii isaanii irraa nuuf haa cabsu. Akkasumas Waaqayyo gooftaan keenya amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo mana amantaa keenyaa abboota keenya tajaajiltoota hunduma isaanii bakka jiranitti nuuf haa eegu. Egaan hundumti keessaniyyuu kun Sanbee Tiyuubiidha. Sanbeen Tiyuubii sagantaalee garaagaraa isin qindeessee isin biraan gahaa jechaadha. Faarfannaa dambii fi seera mana amantaa keenyaa eeggatan barnoota garaagaraa isiniif dhiyaata. Warri yeroo jalqabaaf gara yuutuubii kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan. Akkasumas warri duraan jirtan akkam nagaa turtanii isiniin jechuun barbaada. Egaan warri duraan jirtan laayikii akka gootan, warri haaraa dhuftan immoo subscribe like akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna jechaadha. Egaan hundumti keessaniyyuu yeroo baay'ee irra deddeebiin isinitti dubbadha. Barnoonni kun yoo isin laayikii gootan sirriitti nama bira gahaa, kiristaanota bira gahaa waan ta'eef egaa maqaa Waaqayyootiin yoo jedhamtanis hin dhageessanii laayikii godhaa isiniin jedha. Ammas laayikii yoo gootan barnoonni kun ummata hedduu bira akka gootu jechaadha. Kanaaf laayikii gochuun immoo nama hin kaffalchiisu waan ta'eef laayikii gochuun kan koo qofaa osoo hin taane yeroo yuutuubii garaagaraa irra seentan ilaaltan kan obboloota keenyaa kan tajaajiltoota hundumaayyuu laayikii gochuu yoo jalqabdan bareedaadha jechaadha. Kanaaf laayikii godhaa. Egaan maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa kan nuti wajjin ilaallu egaa akkuma beekamu har'a tsoomna keenya erga jalqabnee har'a guyyaa afuraffaadha jechaadha. Tsoomni Fislataa yookaan immoo tsoomni haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam subaayee keenya erga jalqabnee guyyaa afuraffaadha jechaadha. Egaan tsoomni kun maaliif tsoomamaa? Namoonni tokko maal jedhu isa jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Egaan tsoomni kun maaliif tsoomama osoo hin jedhin dura gaggabaabseen jechaadha kan isiniif dhiyeessu. Tsoomni kun maaliif tsoomama? Ortodoksii Tawaahidoo maaliif tsoomti osoo hin jedhin dura warroonni tokko kan isaan jedhanii fi nuti immoo ejjannoon keenya maal akka ta'u qabu waliin ilaalla jechaadha. Egaa tsoomni kun irra caala du'aa ka'umsa dubroo Maariyaamii kan itti ilaaluuf yookaan kan itti yaaddachuuf tsoomnudha jechaadha. Duuka buutonni dubroo Maariyaam du'aa akkuma ilma ishee du'aa kaati jennee Ortodoksii Tawaahidoon ni amanna. Akkuma sun immoo duuka buutonni Waaqayyoo tsoomanii du'aa ka'umsa ishee sun arguuf tsoomani. Kanaaf warri kaanoo maal jedhu? Egaa maatii Waaqayyoo namoonni tokko akkamitti ishiin du'aa kaati xiqsiisaa nuu kennaa warri jedhanii jiru. Isinii galee. Egaan maatii Waaqayyoo asirratti ejjennoo keessan ta'uu kan qabu. Yeroo garaagaraa baay'ee kan ajaa'ibu sagantaa biraatiin illee irratti deebi'uu nan danda'a. Keessattuu warroonni biyya garaagaraa jirtan jechaadha. Keessattuu Itoophiyaa keessa osoo hin taane biyya garaagaraa keessa kan jirtan aardii Awuroopaas haa ta'u aardii Eshiyaa biyyoota Arabaa keessa bara garaagaraa kan jirtan kan Sanbee Tiyuubii hordoftan jechaadha. Wantoonni mudatan waan baay'ee jira. Fakkeenyaaf biyya kanaa deemanii biyya ormaa ta'anii ilaalaa biyya ormaa rakkina keessallee ta'anii amantaa isaanii kan jijjiiran jiru waanuma hin taaneef jechaadha. Gaaffii hin taanes kan nama gaafatan ni jiru. Kanaaf egaa eessa akkamittidha jiru jalqabaa haati keenya dubroo Maariyaam namarraa addadha ishiin hubadhaa. Nama irraa addadha. Dubartoota keessaa ati kan filamtedha jedheen ergamaa qulqulluun Gabri'eel. Dubartoota keessaa kan filamte Elsaabeet illee akkasitti ishii galateeffatte. Maaliif?
Dubartoota irraa adda kan ishii godhe maal? Dubartiin maali? Namadha miti. Dhiirris namadha ilaala. Ishii sababa haati keenya dubroon Maariyaam dubartii taateef yeroo sunitti dubra waan taateef ati dubartoota keessaa addadhaa jedhee namarraa addadhaa jechuudha. Sababbiin isaa maaliif? Waaqayyoon kan deessedha jechaadha. Ibidda isa ta'e jechaadha. Suraafeel kiruubeel fuuldura isaa dhaabbatanii qulqulluu warroonni jedhan sun fuula isaallee ilaaluu dadhabanii jechaadha. Fuula isaanii kochoo isaaniitiin golgatanii fuuldura kan dhaabbatan waaqa isa ibidda ilaalaa isa hafuura ta'e sana isa ilaaluun illee namatti ulfaatu fuuldura dhaabbachuun namatti ulfaatu waaqa jabaa waaqa guddaa akkasii samii fi lafa kana harka isaatiin kan baatee jiru kan ishiin immoo garaa ishiitti baattee jechaadha. Kanaaf adda ishii godhe jechaadha. Maal akkamitti ree haati akkanaa kun ilaa waaqasa guddaa ta'e kana waaqasa hunda danda'u kana kan deesse maarre yoo du'aa kaate maaliif nama ajaa'iba? Akkamitti nama ajaa'iba? Alaazaar faayyuu du'aa ka'an miti. Namoonni gargaraa yeroo gargaraatti du'aa ka'aniiru. Kunoo maaliif nama garrama? Haati keenya dubroon Maariyaam du'aa kaate yoo jenne maal rakkoo qabame? Maal isa ammayyuu kara deemtuun garagaraa du'aa kaasnaa naafa fayyisnaa isa jaame ija isaa bannaa gurra isaa kan hin dhageenye ni dhageessisna jedhu miti bakka mandara garagaraatti kunoo kan nu canaannaqaa oolan. Isaanoo akkas jedhu haati keenya dubroo Maariyaam waaqayyoon kan deesse du'aa kaate yoo jenne kun maal rakkoo qaba? Kanaafiyyuu waaqayyo qalbii nuuf haa kennu maatii waaqayyo qalbii nuuf haa kennu isiniin jedha. Kanaaf egaan haati keenya dubroon Maariyaam du'aa kaateetti akka ilma ishee jennee waan amannuuf egaa nuti ammas in amannaa warroota kaan waan isaan galchuu hin qabu. Nuti kan amanne isaanii maaltu isaan cinqee gaaffii nu gaafatu amantaa garagaraarraa waan ilaala sirriitti hubadhaa kana yeroo baay'ee nan dubbadhaan isaanii maaltu isaan dhibe kan soomu nuyi kan sagadu nuyi kan waaqessaa jiru yookaan waaqayyo keenya waaqessine haadha keenya dubroo Maariyaam kabajaa kan jiru silaa nuyi isaanii maaltu isaan galche waan isaan gashuun qabu maatii waaqayyo nuti in amannaa namane nuyi kan ittiin fayyus kan ittiin badus nuyi waan ta'eef maaltu isaan dhibe? Kanaafiyyuu ejjannoon keessan kana ta'uu qaba. Irra caala samiif lafa kana kan baatee jiru waaqa guddaa kana garaa ishiitti kan baatte du'aa kaatee yoo jenni akka maaliif nama ajaa'ibayyu waaqayyo kan deessetti du'aa qomsi koo nutu du'aa kaana miti dhufaatii lammaffaatti nutu anu du'aan kaa hunda isin du'aa kaatu haati keenya dubroon Maariyaam haati waaqayyo immoo du'aa kaatee yoo jenni maal isaa akkamitti kaa? Maaliif nu ajaa'iba kun hunda dandeessuudha jaalatamtu giiftii keenya. Kanaaf kabajni fulfinni haadha keenya dubroo Maariyaamiif haa ta'u galanni fulfinni immoo haadha kana eebbisee kan nuuf kenne waaqayyo keenya waan hunda keenya kan ta'e Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Egaa amma kana yoon jedhee maaliif tsoomnaasa jedhuufi egaa jalqaba xiqqoo ishee kaaseera. Egaa haati keenya dubroo Maariyaam amajjii bultii 24 waggaa 64 ishii irratti addunyaa kanarraa du'aan gara ilma ishii deemte. Yoo kana ni duute giitii simaanii bakka jedhamutti awwaalamte. San booda du'aa kaate guyyaa sadaffaa ishee akkuma ilma ishee jecha ilaala. San booda maal godhan seetan? San booda osoo awwaalamin durallee Ayuudoonni kun ammas immoo inaaffiidhaan kaanii ishiin kunis akkuma ilma ishii du'aa kaati. Namoota baay'ee dujalaa dogongorsitii jechuudhaan reenfa ishii kana bakka duuka buutonni jiranitti jechaadha duuka buutonni gannasaa jiranitti deemanii fudhatanii gubuu barbaadan ture jechaadha. Tiifiliyoos namicha jedhamutti ergani. Namichi kun reeffa Maariyaamii yeroo qabachuu dhaqu ergamaa qulqulluun Mikaa'el seefiidhaan harka isaa lamaan achirratti kutee jechaadha. Ilaala hojii waaqayyo haadha isaa irratti qalliin beekun har'a namoonni tokko jechaadha. Haadha keenya dubroo Maariyaam irratti ni qoosu namuma akka keenyaati anis nama akka ishiiti jedhu. Haadha keenya dubroo Maariyaam kabaja ishiidhaaf maluu gadi ishii qabanii kara deemtuun hundiyyuu haadha keenya dubroo Maariyaam irratti har'a yoo qoostellee ilmi ishii haadha isaa irratti qoosaa waan hin beekneef boru guyyaa dhumaa sun isaanis deebi'anii miila ishii irratti ni kufu gatii hojii isaanis immoo ni argatu. Kun immoo yeroo dhiyootti ta'a jecha. Itti fakkaatee raarra biyya lafaa irratti maqaa shadheessanii yeroo burraaqanii galan garuu jireenyi isaanii duwwaadha. Yeroo asiifachi utaalan dubroo Maariyaam malee jireenyi hin jiru dhugaan saniin jedha. Jireenyi mana isaanii gammachuu yoo fakkaate iyyuu duwwaadha.
hirrinni mana isaanii kan hin beekamne xaxoodhaan ciqiciqiidhaan waan garagaraan kan guutamedha jireenya isaanii jechaadha. Kanaaf ilmi ishii haadha isaa irratti qoosaa hin beeku jechaadha. Kanaaf iyyuu ergamaan Mikaa'el harka isaa kutee san booda haadha keenya dubroo Maariyaam minduuka buutonni awwaalanii akkuma ilma ishii du'aa kaate. Yoo sun Toomaas hin jiru ture jechaadha. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee duuka buutonni arganis Toomaas hin jiru. Ammas yeroo haati keenya dubroo Maariyaam kaatu Toomaas hin agarre ture. Yoo kana gara samiitti yeroo ol baatu Toomaas qilleensa irra jira ture ilaala. Ammas immoo namni tokko akkamitti Toomaas qilleensa irra deemaa jechuu danda'a? Aangoo guddaa kenneefiira. Waaqayyo jechaadha duuka buutota isaatiif qilleensa irrallee balali'anii addunyaa kana bakka 12 irratti illee qoodanii addunyaa kana wangeela barsiisaniiru. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii duumessa irra deemu ture jechaadha. Yeroo kana wal arganii maal jedhe? Yaa haadha Waaqayyoo koo ani carraa akkamiin qaba? Yeroo ilmi kee du'aa ka'u sin agarre, amma ati yeroo du'aa kaatu ko hin agarre. Ani carraa akkamiin qaba jedhe. Qilleensa sun irraallee of gatuu barbaade, gara lafaatti of darbachuu barbaade jedha. Abboonni yeroo nu barsiisan yeroo kan akkas miti Toomaas ana du'aa ka'umsa koo kan argisi qofaadha. Kanaaf iyyuu obboloonni kee nan agarre waan ta'eef deemii obboloota keetti himi jedhani. Nan amanani akkamitti du'aa ka'umsa kee argannaan kunoo hoodha kan ittiin na kafanan jettee uffata itti kennite jechaadha. Uffata kana qabatee deemi. Yeroo kana duuka buutotaan haati keenya dubroo Maariyaam akkuma ilma ishii du'aa kaatee jedheen akkamitti ta'a jedhanii fiiganii awwaala yeroo laalan awwaala keessa hin jirtu. Akkamitti si amannaa jennaan kunoo kan itti sin kafantan isheen natti kennite deetti agarsiise. Yeroo kana isaanis akkuma Toomaas sun nutis du'aa ka'umsa haadha keenya dubroo Maariyaamii kan yaa Waaqayyo nutti agarsiisi jedhanii egaa haadha keenya dubroo Maariyaamiin lammaffaa fudhatanii subaayee qabatanii jechaadha. Guyyaa 14 tsoomanii Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa lammaffaa kenneefi isaanis haadha keenya dubroo Maariyaam yeroo ishiin akkuma ilma ishii du'aa kaatu arganii ililleedhaan gara samiitti ishee erganii jechaadha. Kanaaf kan nuti har'a tsoomnu maatiiwwan Waaqayyoo dogongorrii osoo hin taane duuka buutonni Waaqayyoo akkuma haadha Waaqayyoo jaalatanii subaayee qabatanii du'aa ka'umsa ishee arguu barbaadan nuti isa yaaddachuuf haadha keenya dubroo Maariyaam ilma kee jaalatamaa wajjin waan hunda keenya kan ta'e nuuf jedhee kan garafame nuuf jedhee kan fannifame nuuf jedhee du'aa ka'ee xalayaa keenya tarsaasee nama kan nu taasise ilma kee Yesuus Kiristoos wajjin walitti nu haraarsi isa nuuf kadhadhu jennee yaa haadha keenya nu haraarsi jennee kan itti kadhannudha malee dogongorree miti karaa deemtuun tokko akka jettu. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo Sooma Fislataa kan tsoomnu kanaafi jechaadha. Egaan waan gaaffii isinitti ta'e hundayyuu koomentii irratti naaf barreessaa. Wantoota na gaafachuu barbaadan hundayyuu jiraate karaa WhatsApp koos na gaafachuu dandeessu jechaadha. Telegram irraanis na dubbisuu dandeessu. Kanaaf yeroo dhiyootti immoo jechaadha karaa WhatsApp koorsii garagaraa isiniif hin kenna. Achi jalatti waan garagaraa gaaffii kan isinitti ta'e hunda deebii shakkitootaa kan deebisnu waan garagaraa kan itti deebisnudha waan ta'eef karaa WhatsApp gruupii ni banama. Gruupii sun irratti jechaadha hundumti keessaniyyuu seenuudhaan hirmaachuudhaan liinkii isaas jala isiniif hin kaaha addi wal gochuudhaan karaa WhatsApp sun sirriitti akka tajaajilu isiniin jedha. Waaqayyo nu haa gargaaruuti. Egaan hundumti keessan bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waan gaaffii isinitti ta'e gaafadhaa. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa taasisu. Nagaa ta'a ulfaadhaa. Kabajamaa araarsummaan dubroo Maariyaam hunduma keenya faana ta'u Waaqayyo tsooma keenya nu hafichisiisu. Tsooma kanaan immoo egaa Waaqayyo bifa jaalalaatiin gara keenyatti haa deebi'u isiniin jedha. Nagaa ta'a galatooma ulfaadhaa.